Itoophiyaan biyya guddoo saboota sablammootaa fi uummattoota aadaa afaanii fi amantii garaagaraa qaban of keessatti hammatteedha. Biyyattiin seenduuba ijaarsa mootummaa dhufaa darbaa keessattis taateewwan garaagaraa biyya keessummeessaa turteedha. Filannoo hirmaachisaa lammiileen biyyattii sagalee isaaniin mootummaa hundeeffatan erga gaggeessuu eegaltees marsaa torbaffaa irra geessetti. Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan dimokiraatawaa akka ta'uu fi sirni federaalizimii dhugaa ta'e hojiirra akka ooluuf eenyurraa maaltu eegama jechuun AMN+ qophii marabbaa mana maree magaalaa Finfinneetti itti waamamaa mootummaa Dr. Maashoo Olaanaa fi barsiisaa sirna federaalizimii fi bulchiinsaa Mabraatuu Caalchisaa gaafateera. Magaalaan Finfinnee filannoo marsaa ja'affaa barii bu'uura waadaan uummataaf galameen ijaaramaa jirti jedhan mana maree magaalattiitti itti waamamaan mootummaa Dr. Maashoo Olaanaa. Filannoo marsaa ja'affaa sanarratti akka mana mareetittis akka qaama raawwachiisatittis kaantibaan teenyas yeroo hunda kan irratti dubbattu magaala Finfinnee uummataaf karaa hawwataa ta'e karaa namni hunduu faayidaa irraa argatuu danda'u magaala magariisaa goona jedhamee magaala kana tootaalii karaa miidhagina gaarii fiduu danda'u hin hojjetame jedhamee waadaa galame san karaa kanaan hojiiwwan kun sirriitti agarsiisanii jiru jechuudha. Jaarraa marii fi marabbaan rakkoo fura jedhamee amanamu keessatti afaan qawween aangoon kamuu kan hin argamne ta'us Dr. Maashoon himaniiru. Filannoodhaan ala namni qawwee qabatee qawwee walitti dhukaasuudhaan biyya ijaaruu filannoo mo'achuun aangoo fudhachuun waan danda'amu natti fakkaatu. Biyya sabaaf sablammiin biyya kanaa tokko ta'ee mootummaa naa ta'a jedhee ijaarrachuu danda'u keessatti ati qawweedhaan garanatti dhufte akka feetetti aangoo fudhachuudhaaf jaarraa 21ffaa kana keessatti waan biyya adeemsisuu miti jechuudha. Biyyattiin seenduuba ijaarsa mootummaa dhufaa darbaa keessatti taateewwan garaagaraa biyya keessummeessaa turte ta'uu kan himan ammoo barsiisaa sirna federaalizimii fi bulchiinsaa Mabraatuu Caalchisaati. Uummanni kan bakka buusu karaa filannootiin. Filannoon dhugaa hin jiru taanaan federaalizimiin dhugaa yookaan immoo bakka bu'oonni uummataa warra dhugaa ta'an uummata sana sagalee uummata sana aadaa uummata sana fedhii uummata sana mana maree keessatti kaasuu hin danda'anii jechaadha. Kanaaf sirni federaalizimii kan dagaaguu danda'u yoo sirni dimokiraasii dhugaa yoo jiraatedha. Sirni dimokiraasii dhugaa immoo kan jiraatu yoo filannoon haqa qabeessi ta'ee raawwatee jechuudha. Hojiin filannoo bara kanaa amanamaa fi hirmaachisaa taasisuuf hojjetamaa jiru abdii qabeessa kan jedhan barsiisaa Mabraatuun kunis mootummaa uummataa hundeessuu keessatti hiikoo qabaachuu dubbataniiru. Kanaan dura kan ture buufata filannoo deemee hojii isaa dhiisee deemeetu uummanni kaardii fudhataa jechaadha. Amma filannoon adda dhiyaateera jechaadha. Innuu filannoo ta'eera jechaadha. Tokko hojii isaa hojjetaa iddoo jiru taa'ee silkii isaatiin galmaa'uu danda'a jira jechaadha. Kana jechuun hirmaataan bara kanaaf filannoodhaaf galmaa'u isa darbeerra daran hin dabala jennee taman. Uummanni bal'aa galmaa'e kun immoo mootummaa uummata bal'aa ijaaruuf isa gargaara jedheen amana. Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan bara kana gaggeeffamu haqa qabeessa amanamaa fi hirmaachisaa akka ta'uufis namni kamuu ga'ee isaa ba'uu akka qabu mana maree magaalaa Finfinneetti itti waamamaan mootummaa Dr. Maashoo Olaanaa dhaamaniiru. Filannoon kun milkaa'u uumaa gaafii hin qabu, uumaa shakkiin hin qabu. Waan hojjechuu qabnu yaa hojjetu, nagaa yaa mirkanaa'u, abbootiin amantaas, abbootiin gadaas, jaarsoleen biyyaas tasgabbii keessatti qooda yaa fudhatanu, hooggantoonni siyaasaas karaa nagaatii fi karaa amma jalqabame kanaan tasgabbiidhaan akka xumuramuu danda'u ga'ee isaanii haa baanu miidiyaanis asirratti haa hojjetu. Kanaan alatti biyyi keenya uumaa gaafii hin qabu uuma ceeti filannoon keenyas mirkanaa.